tu afan ni bakan mencari orang kita menegami nani dewi yani amma bilbilat bojudan dinya dah kan ada sensitif tani और मागल के लाल वन सी हाथ पे थानी बन्ना अगर पे ada tani rangkam kita duai ni mana ma gara ko kullu yo duai si ko di ke wala tin di male da gara ko kullu duai ko da male wani brata kan ke ba ki mana gen ka ba abu mane da kana kai sa problem mo bana akka du go dan jira nakka jira mo go dan jira male da gara karabbi wana nisa ana insha Allah yau maka zalum bai no male na si najru akumani asarra burda idan mali tajira ma wani information ba hanina ka kan ni rawaje na mo tagal donde bahasa warra baharan ko ni da hanake ko da warra wata ka ukata ka kemaran kapni warra bidati ma ti ta sagale da game ni war magalasi itu pokota da di hati diruti khair rabbi ko do mo ko da di jana warra bati akara jana warra bati akara yo ka da dari hana hatu bagaimana ni hatu betul tadi ini saya tahu mau yoro itu atau indan tahu amma sebila orang pada nikah mu akan insyaallah ini satu galas untuk insyaallah jawab doain muda abshir doain sibira dabna undu makesa no rabbati kesa sina baso kanafi rakkon qabu ani sifen dubadda namota wana kasille posti godana manden de ittiman jiralle ani ofiki yanan be ka dubbici mi media ro fama jiro kaso bata garu hati nama dalte hedduri fatti obbolano fi abbano fi yo hargam baye ulfata sanafu bachisu baye yale ture namonni sin nagahani osoma be kanu achinde bani media buddi fachu fata u follow barbada to wani sam fedan beku posti godana ture sani rabbi be ha garu wallahi akabil bila bani kana dage ubule khiyana bisu da tabi ko kada wale je chuta adara rabbi mati yakana wali godina ana ko faratu anta hajiru midina mai duradi da hajira rabbi suda ta soni bi information arugan kudan mati na ma amile musina da wale o tanu ya dani bisu ndende nyu o tanu ya dani bisu ndende nyu hajiru mane da di bilen kabnu wana kana rafagat mai jani tidama wan beratak wani jong kamu ittini mandende amma menyu mataki ya tiktak mataki yarra nangala gizen nangale nan agesisa sagale kan ko angana mina daga ittini mamara kon kabu ala tade jata ni bila orang biji orang pun pasane ko abshir him bata non dike sana chitti naftano mana daf mana finjane tinafan jedani enu mabahan namni wan hundu mafuyu abdin kutun gari miti achike sammo huyu mamura samma karara chalu damtane irtu karam banamnan ni geltan amma karam banamu fida karam baname jennan torbe kana kese yu galu dende sana akka dubbacha jiranu takkas jecha jiru wante na abshiri sinjada jaltu ko rabbi si wajjina taw inshallah doain muda abshir inna sagale jaaltu fakkaata akkasii warri miidiyaa irratti afarsitan kana dhaggeeffadha gab jedha Simbone wayyo oddeko jawaadhu jabdu ko galatoome dhugaa rabbiin hedduu takkan gammadee yeroo gaarii naaf qabadhu hedduu takkan si galateeffadha giifti Simbo goobazi atillee hedduu takka galatoomaa dhugaa dikeessan wal galatoome wallahi hedduu takka nama gammachiifta wallahi hedduu takka galatoome Simbo rabbi umrii si haa dheeressu itti jabaadhu inshaallah rabbiin nagaa naa galchu warroota waan akkana san nama godhanis baga nagaan dhagaanii sagalee caaltudha dhugaa tole giiftii koo galatoomatillee ulfaadhu naaf jiraadhu hundi keessanuu galatoomaa ulfaadha maalis ta'e maaliin gaarummaan ofumaafidha gaarii yaaduun mataa ofiitiif innaa nama irratti daban yaadina wallahi gizeen kun baay'ee gabaabdudha umuriin nuti qabnu gizee kana baay'ee kaataa baay'ee xiqqoodha guyyaa duunaa irra duunaa boru duunaa hin beeknu jiruun biyya saudii immoo du'aa wajjin wal qixadha har'a qabamne boru qabamne guyyaa isaa hin beeknu akka du'aati bakka guyyaan ishiin shurxaan namarra buutu yookaan poolisiin namarra buutu hin beeknu nuti kanaaf immoo biyya akka wanta kana keessa teenyee namaaf badaa walii yaaduun gaarii miti
maalis ta'u maal haa jiraattu bakka maal waan keessan irra hin jiraattu jireenya ishii jiraatti haa jiraattu dhiisa suuraa ishirratti kana booda wanta kan barreessina. Karaa dandeessanuun hundi keessanuu miidiyaa qabdan irratti ijoollee mana hidhaa jiranuuf sagalee ta'a. Karaa dandeessanuun sagalee ta'a karaa adda addaatti sheer walii godhaa malee du'a namaa yaadina. Maalis ta'u maali intalli kun intala Oromooti waan namatti balleessite hin qabdu. Waan isin goote hin qabdu sagalee nuuf ta'uu malee sagalee ijoollee Oromootiif ta'uu malee kanaaf jennaan suuraa ishirratti poosti gochuu dhiisaa informationii dhugaa hanga argattanutti dhugaaf soba ta'uu hanga adda baafattanutti waan takka poosti hin godhina osoo nuti hin dhageenyin isiniinuma hin dhageessan waan takka caaltuun mataan bu'uufannaan kan dura dhaga'u dhugaa isinitti immoo barbaaddan dura natu dhagaa naaf bilbilti gaafa jalqaba qabamtu dura natti bilbilti qabamte dura natu dhagaye garuu dubbanni baatii waan jedhu miidiyaa kanarratti hin baasu bahuu dandeessi manadhaa kana kan jedhu dura dafeen dubbanne jechuudha. Sinii galee kanaaf waan hundumaafiyyuu gaarii waliif yaaduun nuuf nu fayyada. Rabbi irraayis yoo waan gaarii dalagdan Rabbi irraayis waan gaarii argattan malee zim jettanii suuraa namaa olii gadi nuufina karaa dandeessanuun sagalee taa'aa namni manadhaa keessatti dhumaa jira wanti nyaatan hin jiru wanti uffatan hin jiru dubartiin wanta baay'ee barbaaddi mana hidhaa keessatti moodisiin jira wanti uffatan wanta baay'eedha dhiirrillee okkee hamma tokko dhiirallee wayya ijoolleen dubaraa wanta baay'eetu isaan barbaachisa mana hidhaa Saawudii keessatti jechuudha. Kanaaf karaa jirtanuun sagalee walii ta'a malee zim jettanii suuraa namaa olii gadi hin oofina sagalee waliif ta'a. Yoo galan maatii isaanii irratti galan qe'ee isaanii irratti galan qe'ee keessanitti hin galan ittiin hinaaffina dhiisaa jireenya namaa waa'ee namaa keessa baha. Miidiyaa guddifachuu yookaan fooloo guddifachuu yoo barbaaddanii waan adda addaa waan baay'ee jira wanti itti gootee miidiyaa kee ittiin guddifachuu dandeessu. Kanaaf piliis dhiisaa amma informationii dhugaa argattanutti suuraa namaa irratti hin maxxansina. Piliis maatii ishiitiif yaada warra ishiitiif yaada hiriyoota ishii firoota ishiitiif yaada. Bakka suuraa namarratti riippiin jedhin harki keessan riippi jedhee gaafa barreessu mee sammuun keessan maal isiniin jedha rabbii keessan hin sodaattanu. Kanaaf akkasii warri galuu barbaaddan warri yaada qabdan kottaa seenaa kana booda warri suuraa ishii poosti gootanii waan hin taane irratti barreessan piliis dhiisaa karaa jirtanuu karaa adda addaatiin sagalee ta'aaf ijoolleen mana hidhaa keessatti hedduun dhumataa jirti sagalee haa taanuuf piliis tokko taanee sagalee haa taanuuf tokkummaan nu barbaachisaa dhiisaa waan akkasii dhiisaa piliis dhiisaa. Guyyaa tokko immoo ishiin har'a mana hidhaa keessa jirtu guyyaa tokko baatee akkuma keenya sagalee namoota mana hidhaa jiranuu fi Oromoo rakkatan hundaaf sagalee ta'uu ni dandeessi akkuma kaleessa sagalee ta'aafii turte. Kanaaf piliis dhiisaa caaltuun nama cimtuudha nama sagalee nuuf sa'aa ture nama eenyuyyuu gargaaraa turteedha. Har'a garuu wilataan ishii sana ta'uu hin qabu jeezaan ishii sana ta'uu hin qabu. Kanaaf dhiisaa sammuu ishiitiif yaada sammuu warra ishiitiif yaada. Innaa akkasiidha warri as jala teessanii taaptaabii godhaa turtan hundi keessanuu galatooma. Wanti jiru kanadha. Warri yaada qabdan kennachuu warri barbaaddan akkasiiti Simbo namoonni asirraa gandummaa fi waan adda addaa ooftan sagalee namaa ta'a malee namaat du'e jettanii suuraa namaa osoo marrajaa tokkoon argatin hin postatina yoo danda'ame sagalee ta'aafi. Wanni barbaachisaan kana. Kanuma wanti barbaachisaan sagalee ta'uuf irraan kan darbee callistanii suuraa namaa olii gadi nuufina. Sagalee ta'aafi bakka jirtanitti ijoolleen mana hidhaa keessatti dhugaa sitti himuu fi akka ishiin ani sagalee baay'ee waraanne kan isin dhibu jechuudha. Ijoolleen mana hidhaa keessatti dhugaa rabbi daa'imman laal akka heekiraa kanatti dhukkubsatanii yookaan lubbuun hin baane yookaan lubbuun keessatti nafni bakka akkana ta'an akka wanti dhugan hin jiru haliimni daa'imni dhugdu hin jiru nyaanni hin jiru bishaan hin jiru kan rafanuu balaaxarraa wanti uffatan hin jiru kana keessa mee garaa maaltu nama wanta jedhee suura nama ol gaddeebisa kanaafuu sagalee ta'uuf osoo sunirra jiru hamaa walitti yaadina. Omaan hin fayyadu hamaan walitti yaadin hin fayyadu gaarummaan ofiif yoo har'a gaarummaa olii rabbi ilaalee gaarummaa arganna. Kanaaf sobaa warri nageenya dhagaa warri reefu dhufaa jirtan sobaa caaltuun fayyaa nagaa qabdi. Mana hidhaa keessa jirti yoo rabbi jedhee hin bahu guyyaan baanuu hin beekamne jettee yeroo darbee ani taktaak irratti hin baatii jedheen dubbachaa ture. Ishii dhumatu har'a bahuun oollu namoota
karaa 130 na biraa baasanii naan jettee bakka har'a yookaan boru galla kan jettuun an akkasittiin fudhadhee baay'ee gammadaa ture. Ergasii achi fuudhanii gara mana hidhaa biraatti nu dabarsan naan jettee isarraallee ammaallee gara mana hidhaa biraatti nu dabarsaa jiranii naan jettee kanaaf guyyaan galan hin beekamne banameellee karaan hin jiru. Mootummaan keenya kana dhagee akka nu banu karaan banamee ijoollee mana hidhaatti dararamaa jiranuu fi beela fi karaa waan adda addaatiin dhumaa jiran mootummaan akka biyyatti nu galchuuf hundi keessanuu miidiyaa qabdan irratti feesbuuka ta'ee tiktaakii ta'ee ijoolleedhaaf sagalee taanee fi ijoollee kana akka karaa biyyaatti galchan haa goonu. Biliis haa goonu walii yaaduun ufumaa fi walii yaadaa hundi keessanuu. akkana. Naa akkasiidha. Warri yaada qabdan seenuu warri barbaadan hordofadhaatii seenu. Warri yaada hin qabaanne jiraatti ani irraan bahaa siniin jedha. Ammas immoo boruu ni dawwalte waan ta'eef boruu nan dawwala jettee jirti. Warri sagalee ishee ammallee akkan miidiyaa irratti sinii dhiyeessu warri barbaadanullee yoo jiraattan sinii dhiyeessuu hin danda'a. Saati mashiin naa dawwaltetti dafee laayivii seeneen dabarsuu hin danda'a. Wakana kan sente. Enna jolle mana Girri sih, amma hundumaaf sagalee ta'e Oromoo maraaf bakka yaada kee dabarfattee fitte. Gabbash gadi bu'i booda si deebisa. Wareessini. wal Simbo eenyusa? Gannattu neen. Kam nagaa jirtu? Jirra gara tarabbii nagaa keetii. Simbo, Wayyee akkami nagaa? jira gara tarabbii jirtaa? Jirra walla alhamdulillah akkamati? Jirra shimee gara tarabbii jirra. Baga jiraata. Ammaa darbitee reganni. Ana akka kibisii darbiteemi? Si galchuufani barra. Bareeda gooti. Jedhuma sanii koomentii haa barreessitu dhiisii. Gizee sa'aatii namni namaa sagalee ta'utti Oromoo sagalee ta'ettiimi. Kudhan seentee kudhan baati waan ishiin asirra marmaartuuf hin beeku. Ganaa kan silaa dubbatamu dhiiftee kan biraa xibaaruu dhufti dhiisii natti malakki ishee. Modeetara naa kenni koomentii si nama barreessite kanaa qaba. Afshir qabadhayyee modeetara. Rakkoo maalii qaba soddaa siin kenna. Naa kenni karaas modeetara. Modeetara yoo akkatti kenna waan beekaa. Gadhaa'e jedhi forbaayidii makee gadhaa'e. Simbo. Wayyee. Simbo eenyu ishiin garuu nama si beeku. Waalaikum salaam warahmatullah. Simbo. Dhiisi gwaaddanyaa kiyya waliin qoosnaa dhiisi gwaaddanyaadha. Ittiin qoosti. Rabbi si baasa jeeyin. Dhugaa rabbii. Xiqqoo malee waa jeetiin ka'ee bara. Laalaan jedhin dhiisi gwaaddanyaa kiyya dhiisi. Hin qoosti. Galchii nama kanaas eegasi kadhatte. Abooreefu silkiin na didee na aarseemu cabseetiin ka'ee bara. Maa cabsitammoo ani sida ani immoo sida Ijoollee warra fuunee. Hai gorogoro. baga dhufte nagaadhani. Waalaikum salaam. Ashimi akkatti mooditira kenna wallaalee ani bar. Haga ammaa muluun beektu? Wardi gaafadhu wardiitu Laayivii beeku. seenee beekaa laayivii seenee hin beeku dhugaa. Modeetara piroofaayila ishii gadha'i. Piroofaayila ishii gadha'i. Ijoo bajammara Isaaf kan nu deemta moonaa naaf kan nu deemta. Hundee keessanii funan kenna rakkoo maalii qaban laayivii badaan seenu. Ana sunaa keessatti ayyuun beeku as. Isarra gadha'i. Kenneefira dhiisi. Mataa isarra gadha'i. Beekatuman jedhe malee kenneefira. Inni teefi haala. Saaraadha si namni kun. Wayyee kun nagaa Maqaa keessanii. kudhan jijjiiraa olti saara dha'e. Nagaa ati eessa badde saa namni nu adda sin beeku. Sagaleen na wallaalte moo keer inshaallah.
Maqaa maa gayyartaree namni kun dila tara meeqan sheersi godhe ilma keessa badde. Kan qabu sagalee sanatti dhagahamu dunaa seenee baatu. Ijoo maqaan kee saarumatti hin deeffadhe kasaarama sana. Dhugaa sin bar sa'a lamatti sheerii natti gootan sa'a lamatti ni rafa bar. Akkasi rabbi si baase. Maalumaafuu baga gammaddan ijoo caaltoo Simboo. Wayyee uddee. Yoo si dawwalte caaltoo rabbi baay'ee dasnee hidhee tokko jiran dhugaa rabbi. Baay'ee tokko jechuudha wallahi alhamdulillah. Dhugaa har'a naa dawwaltee wajjin haasa'aa oolle. Maashaallah galuun geenye Waalaikum salaam warahmatullahi. Maal jette? Dinniyaanni galmaata. Galmaata amma dura sagalee ishii baneen ture dhaggeeffattanii turtan jedheetaniin ture.